Ashama harkafuunee hordoftoota Rooraas Tube guutuu addunyaa irratti argamtan akkam nagayaa fayyanaa qabdanii yaada keessan malee nagayaan isinii qaba. Akkumaan viidiyoo guyyaa deengaddaa isinii maxxanse magaalaa Dadar waliin daawwanna jee. Magaalaan Dadargaa aanaa Dadar jenna magaalaa Dadar hin jennu aanaa Dadar waliin daawwanna jeetiin viidiyoo takka isinii maxxanse. Aanaan Dadar tun magaalaalee sadii qabdii Dadar Soqaa fi Qobboodha. Arraan tana muqaniisin daawwachiisu magaalaa Dadari. Magaalaa Dadar tana hayyoota hedduutu keessaa burqee akka Abdii Qophee, Dr. Abduu Samad, Artisti Qamar Yuusufii fi akkasumatti hayyoota hedduutu achi keessaa burqee Dadar takka deemeen beeku yeroo duraatiifin magaalaa Dadar tana dhufe magaalaa Dadar keessa waan addaa waan agaree gubbarraa akkuma viidiyoo kanarratti argaa jirtan biyya hedduu bareedduuti. Haalli karaasiitis wanni hundisii bareedaadha. Ispaaltiin ganaa hin seenne yoo rabbi jee fuula duratti ispaaltiin tolteega haala bareedaadhaan akka ispaaltii irraa hawaasni keenya bobbahee deemus abdii qabna. Ammaan tana immoo akkuma agartan magaalaa Dadar keessa kobilistoonii jira akkuma magaalaa Dirree Dhawaa jechuudha. Kobilistoon kana hawaasni itti gammadaadha jeetiin amana maaliif karaa korokonjii isa waan baree jiruuf jechuudha. Garuu akkasumaanuu karummaan sanuu jechuudha waggaa irra deemtu dhukkee qaba malee bareedaadha makiinaadhaaf akka ilaaletti jechuudha. Haa ta'u immoo magaalaa Dadar tana keessa hoggaan deemu namoota hedduu jechuudha na dinqisiifatan diraamaan kiyya hatta hanga baadiyyaa kana hunda keessa jira jee anilleen if gaafadhu takka namoota hedduu na dinqisiifatan qunnameetiin jira. Akkuma viidiyoo kanarratti agartan namoonni hedduun na dubbisaa Rooraas nagayaa fayyaa jaaf suuraa na waliin kaa hunda caalaa immoo kana kofalchiise gurbaan viidiyoo irratti agartan kun naa mallatteessi jedhee naa mallatteessin tun biyya alaatti malee tan baratamte biyya teenya tana keessa hin jirtu. Naa mallatteessinaan jeeti waan akka tishartii fidatteen dhuftu hin jeen harkumarra naa mallatteessi jee harkarra mallatteessi akkuma agartan jechuudha. Dadar aanaa Dadar tana jechuudha wanni hedduu nama gammachiisu jaalalti hawaasaa akkuma agartan akkasumatti magaalaa buleetiin gara baadiyyaatti imaleetiin ture. Baadiyyaa hawaasa baadiyyaa yeroo ilaaluuf deemutti hawaasni baadiyyaa akkuma agartan sulula bareedaa agartan kana harka isaaniitiin tolchan. Injiinarummaa rabbiin uumamaan isaanii kan jechuudha. Hawaasni keenya baadiyyaa kun gaara kana akkanatti tolchee sulula itti godhee haala bareedaa ta'een gaarree akkana faayameeti kan jiru. Kanaaf ammoo hunda caalaa wanni nama gammachiisu gamtooma isaaniiti. Gamtaadhaan gaara kana akkanatti qotanii yeroo tolchan geeraru geerarsaan dubartoonni helleedhaan humna qabu humna isaatiin haala kanaan jechuudha wal hojjechiisaati kan deemani. Bulchiinsi naannoo Dadaris hedduu wallahi hedduu itti gammadeetiin jira. Hawaasa isaaniitiif ni yaadan hawaasa isaanii akka gamtaadhaan jechuudha hojjetaniif tattaaffiin isaan godhaniin kan quudhamuufii qabu. Yeroo baay'ee kan beekamu wanni irra namaaf dhiyaatu rakkoo qofa dubbachuudha malee waan gaarii nama hojjete faarsuun hawaasa keenya keessatti baratamne waan kana immoo balleessuu qabna. Bakka gaariin hojjetamutti waan gaarii hojjetamaa jira jennee dabarsuunis dirqama lammummaati jeetiin amana. Akkuma bakka iddoo kana waliin jiru jechuudha. Isaan keessa deemee yeroo viidiyoo kana akkanatti waraabu gammachuu fi haala bareedaadhaan na simataniiti kan jirani. Akkuma viidiyoo kanarratti agartan mee maal jedhan mee ilaalaa mee yaada isaanii. Si wajji walitti aanee akkamittiin yoo xiqqaate silkiin ija takillee ni cabxe cabxuma saniin footollee wajji ka'aa jeetiin. Wallahi daawwattoota keenya baay'ee si jaalanna hojuma keetiin si babe osoo fuula kee kana akkas lakin viidiyoo keetti kaduu agarree ammoo fiizikaala kee kana dhuftee si argu kan avant da baay'ee itti gammadu. Bakka social media irratti TV YouTube irratti wanni yeroo dheertu wanni dhabe arraan gidiin asitti argu baay'ee takkan bakka nin gammade. Franki demo maal jechaa ture. Eessa asiin ol bahee bakka amanuu dadhabe sa abjuudha moo maali jeetii yaaduu eegalee waan ajaa'ibaati. Arra onneen akka ajaa'iba kanatti
gammachuu ajaa'iba akka qabdi si harka qoyyaaf. Baay'ee. Yaada isaanii irratti akkuma agartan hedduu gammachuu guddaa akka qabanii fi isaan kana keessatti argamuun hedduu akka isaan jajjabeessu kan natti dubbatanii waan hedduu na gammachiise jechuudha. Magaalaa kana magaaluma keessa teenya yeroo baay'ee namootni hawaasa kanaaf hojjanna jedhu diraamaa fi wantoota garaagaraa taalantiilee garaagaraatiin ni hojjanna jedhu irra guddaan magaaluma ta'a. Hawaasa baadiyyaa kana keessa yoo deemte immoo waa hedduu kennaa hedduutu hawaasa kana keessa jira. Waa hedduu hubachuu dandeessa. Gaara kanarraa yeroo deemu kara gaara obbiitiin deema. Gaarri obbii kun gaara ajaa'ibaati. Gaarri kun hedduu jechuudha fagoodhaas karaan naannoo sanii ni jira ture. Karaan badee ture. Karaa fagoodhaanii gaara kana bahaati kan turre. Gaara kana immoo yeroo baanu dadhabbiin tabiraati. Gaara obbii baane. Laa isaa dhufe. Biyyee fi keessa kana deemuun ani kanin ajaa'ibe hawaasni baadiyyaa kun wanni qama'uuf edaan jimaa kana itti hojjetaan jedhe dhugaa dubbachuuf gaara kana Usmaan deemu osoo deemu yeroo dadhabu jimaa muka lama afaan kaa'adhe kasi karaan naalaafeetiin ol ba'e jechuudha. Dhawatti hin qama'uun jaa biyyee jimaan itti dalagu warraan arge. Olootanatti yoon daleeni gaara kana yoon daleeni jimaanuma irraa jimaa ta'e. Hayi awoo. Dirqamaan. Harargee wanni qamaatuuf kunoo gaara kana itti baati. waa meeqa keessaa baaftii qamaati. Kunoo anuu kan qamaane har'a jimaan afaanii qaba wallahi hedduu dadhabeetiin ture. Xiqqoo afaan kaa'ennaan hin deemu. Mu'eenuu afaan kaa'eeti. Anoo. Afaan kaa'eeti. Anarraan qabeen agartu. Atuuqa. Anu. Anuma baasa. Haruma nyaadde. Kunoo laa. Faayidaa jimaa warri irra. Laa karaan achi gadi beeka. Hawaasni baadiyyaa jimaa yeroo qamu ittiin hojjeta, lafa dheertu itti deema, dachii ittiin qota, ululaan tolchaa, kuduraa garaagaraatiin tolchaa akkasittiin hubadhe jechuudha. Duraan ani nama qabu miti jimaadhaaf fakkan qabu garuu immoo jimaa nama itti dalagu, nama itti hojjetu. Nama bu'aarra oolchu yeroon arkee jimaafis qoodaan kaa'ee jechuudha. Haala ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa ta'een kaniin aanaa dadar kana keessa deemee daawwadhe viidiyoo kana immoo gara yuutuubiitiin isiniif dabarsuu fi kaniin hojjedhee malee dookumantarii yoo rabbi jee bulchiinsa naannoo aanaa dadariin wal ta'ee jechuudha. Dookumantarii guutuu sa'aa takkaa ol deemtu. Aanaan dadar maal akka fakkaatu sulula isii, kuduraalee isii, magaalaalee isii waa hunda isii guututti jechuudha. Yoon carraa san arkadhee waan bareedaa takka dalagee akkaan isiniif dhiyeessu abdiin qaba. Yoo rabbi jee kan ammoo gara YouTube chaanaalii kiyyaatiin maatii YouTube chaanaala kiyyaa kan taatan hundaaf dabarsuu fi kaniin viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Kuma agartan uummanni dinqisiifannaa isaanii haalaan ibsachaa jira. Gammachuu qaban haalaan ibsachaa jiran. Kun immoo waan ajaa'ibsiise diraamaan kiyya hanqan hunda baadiyyaa keessa jira jeete kaniin gaafachuu ture. Maal jettu? Diraamaa gadis. Nu walla kuniin qaba qaarras. Kam qabda? Kunuuniin qaba. Kam qabda diraamaa? Kunuuniin qaba. Singarisa. Ati meeqa laalte? Ani ni qaba. Meeqa laalte? Sadii qaba. Sadii qabda? Sadii qaba. Kamiif kam? Hinaaffaa tokko fa'a. Jaarsa hinaaffaa akkuma. Sadii qaba. Maal bakka bunu kun soogiddan qabu naan atu soogiddan qabdu maal jedhee Michoomo dubbiif hin jeenu. Inuma baadiyyuma keessa jiraa'u naan jechaa turan jechuudha. Kun hundi immoo waan hedduu hamilee natti horu hawaasa kanaaf dheebodhe osoo hin jenne beelee osoo hin jenne aartii waan hojjechuu qabdu hojjettee dhiyeessuuf daran waanuma si boonsu ta'a malee waan si qaanfachiisu hin ta'u. Kanaaf namoonni gara social media kana dhufee waa hojjechuu barbaadu karaa gaariin hojii gaariidhaan beekamtii gaarii jaalala hawaasaa argachuun akka dandeessan anarratti fakkeenya akka isinii ta'uun barbaada. Namni hedduun social media kana karaa gaariif ittiin fayyadamu, kaan arrabaaf itti fayyadama, kaan gandaa wal qooduuf itti fayyadama, kaan ammoo cinquma qofa gabaasuun itti fayyadama, kaan maallaqaaf itti fayyadama.
kana hunda caalaa immoo wanni isin caalchisuu qabdan hojii gaarii social media kana karaa gaariif akkamitti itti fayyadamne hojiilee gaarii yoo social media kana irratti itti fayyadamne gaariidha jeetiin dhaamsa obbolummaa kiyya isiniif dabarsuu barbaada. Social media kana irratti namoota hedduu agartan warra afaanuma baalagee asirra taa'ee haasa'u karaa hedduu jira gaa kana sana jennee isiniin ibsinu. Kanaafuu social media karaa gaariif yoo itti fayyadamne akkanatti jaalala hawaasaa kabajaa hawaasaa akkuma agartan nuno video kanarratti mee daawwadhaa mee mana keessaan taa'u jira studio bakkaan an taa'u jirutti namni dilli isin agartan kun na gubbaa tuulameeti kan agartanii hatta studio namaa keessaan ture studio san keessatti yeroo hedduu haada sokkeetaa hunda buqqaasaa turan jechuudha miilaan osoo hin argin kun hundi immoo jaalala hawaasaa kan hojiilee xiqqoo jechuudha. Nuti social media irratti hojjannuuf kabaja itti nuu kennanii jaalalarraa kan ka'etti jechuudha. Dilli namaa ka agartan kun studio namaa keessatti akkana narra tuulamee kan dhaabbatu jechuudha. Daawwattoota keenya waan ajaa'iba isinitti ta'u namni hedduun viidiyoo kiyya ni daawwata garuu subscribe waan jedhamu kana hin beekan. Kun akka gartan namni dilli namaa kan akkanatti narra guutee akkana nasimatee haala kanaan na hojii deemu kun moobaayil isaanii takka takka yeroon harkaa fuudhe nama tokko tokko kan subscribing galeef malee irra guddaan hin beeku jechuu dandeenya. Namoota keenya irra guddaa amma anta dargeessaan jira jaalalaa fi kabajaa guddoo nu qaban garuu subscribe kana hin beekanii silaa beekanii akka jaalalaa fi kabajaa nu qaban nuti subscriberrii hangi kun nutti xiqqaata. Kanaafuu wifi kiyya itti naqeeffatin subscribe akka itti godhan garsiisu jira. Kanumatti jechuudha kanumatti namni viidiyoo kana ilaalu akka itti godhan baradha. Namni keenya irra guddaan na dinqisiifata hoggaan harkee footoo na hojjetaa garuu subscribe hin goone irra guddaan laal subscribe akkana godhan amma godhame san booda akka gadhiifame si bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana tuqxeeti kana laal mallattoo bilbilaa kana tuqxee ol hogga goote ganaa waan takka akkumaan gadhiise si bira ga'a. Mala amma gadhiifame hoggaan kana daddarbuuf jechuudha. قال لا خونس خيّق لما فات وقف هيسا قسين تاني أركض. يدوني قديم تلده سنة أو كتب وايفان سنة. سامبودا ماس فيديو قال أنت لايك قدو قبل الله بكخانة توك يعني ترى قدو. يلا. وان ورا سبسكرايبي بيخوفيس. warri beeku kan beekne barsiisaa social media karaa gaarii itti fayyadamnu beekne nu fakkeenyaaf chaanaalee afaan oromootiin subscriber miliyoona takka seene hin jiru chaanaala kana jabaannee waggaa kana keessatti bara 2023 keessatti miliyoona takka akkamis seennaadha irrattiin hojjechuu barbaada gam tokkoon kanaaf nuti yuutuubarrii oromoo yuutuubaroota nu boodaan jiruuf abdii ta'uu waan barbaannuuf jecha subscribe godha video keenya akka viral ba'u godha guddina afaan keenyaatiifis dhiibbaa qaba waan ta'eef waa'ee subscribe kana kaniin ibsuuf yaale kanaaf daawwattoota keenya hedduu naa galatooma. Social meediyaan waan gaariif itti haa fayyadamuun tana dhaamsa kiyya magaalaa aanaa dadarirraa wanni viidiyoo hanga kanaa jechuun viidiyoo aanaa dadarirratti hojjedhe kanarraa wanni isin hubattan waa baay'ee ta'uu baatus ani immoo haalaan daawwiif yeroo tana dhaqee jechuudha misooma hawaasaa jajjabina hawaasa kanaa gaaroommina hawaasa kanaa jaalala hawaasa kanaatii fi bareedina biyya tanaa gabaabsee isin daawwachiisuuf. Waan bareedee hawaasni keenya warra jannataati wallaahi saafii. Duraaf dadaritti aanee jechuudha viidiyoolee akkana baadiyyaa yookaan magaalaas tahee biyyaan itti aanee akkaan dhaqu barbaadan komentii irratti biyya namni 300 komentii irratti hatabee dhufuuf qophii if godha kanaaf biyya akkaan dhufu barbaadan viidiyoolee akkana baay'inaan hojjechuudha karoorri kiyya maaliif akkuma agartan hawaasni kun hawaasa kabajaati hawaasa jaalalaati hawaasa kana keessaa fi biyya keessaas deemuu waan hin barbaaduuf jecha biyya namni 300 komentii irra katabee niin dhufa jechuudha.
Kanaaf viidiyoo kanarraa waa hedduu akka hubattan waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Viidiyoon arraan tanaa aanaa dadarri irratti kabaja hawaasa kanaa, jaalala hawaasa kanaa, jabina hawaasa kanaa, tokkummaa hawaasa kanaa, gamtooma isaan itti hojjetan kana isin garsiisuu irratti hojjedhe arraaf kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura. Tamam.